Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftanii warri asirratti yaada kennachuudhaan na jajjabeessitan hundumtuu hedduu galatoomaa. Dhaamsa kanaa waliin gahuudhaaf akkasuma nu gargaara. Sheer gochuudhaan, subscribe gochuudhaan dirqamatti dubbachuudha asirratti kan nu barbaachisu Facebook irratti akka barbaannu ta'an jiru waan ta'eef jechuudha. Mata duree kaaneefitti hin deebi'a otoo baay'ee yeroo hin gubin. Akkuma mata duree irratti agartan waa'ee marii biyyoolessaa jedhutu yeroo ammaa kana bal'inaan dubbatamaa jira. Kana biratti ammoo qondaalli bilisiginnaa guddaan tokko Redwaan Huseen kan jedhamu gidduu kana miidiyaa alaa miidiyaa biyya Turkii kan Anadooluu jedhamu wajjiniin gaafiif deebii godhe yookiin immoo yaada achirratti kennateen qabxii jabduu tokko kaaseera jechuudha. Waan mootummaan kun itti deemuu barbaadaa jiru achirratti tuqeera. Bal'inaan miidiyaalee mootummaa irratti amma ammaatti hin dubbatamne haa ta'uuti EBC'n waa xiqqoorraa tuqeera natti fakkaata. Haa ta'u malee mata dureen kun haalaan irratti mari'achuudhaaf murteessaadha waan ta'eef maaltu achi keessa jira kan jedhu sana ilaaluuf dirqamnaa jechuudha. Heera mootummaa haaromsuuf banaa gooneerraa jedha Redwaan Huseen qondaalli bilisiginnaa. Maal jechuudha heera mootummaa haaromsuun kan jedhu yeroo kanatti hiikaan isaa mootummaadhaan ibsi gadi hin kennamin malee gaaffiin kun yeroo dheeraadhaa qabee kan gaafatamaa ture eenyuun akka ta'e beekamaadha jechuudha. Heera mootummaa kanarratti nuti hin mari'achiifamne warra jedhaa jirutu har'a aangoorra jira. Murna Ahadaawii jechuudha. Jarri kun waggaa 30 irraa yeroo heerri kun tumamu nun mari'achiifamne keessan turre kanaafuu heerri kun nun laallatu heera TPLF tume jedhaniiti waa hundumaa fuudhanii TPLFif kennu jechuudha. Amma yerootti TPLFin siyaasa Itoophiyaa keessa ala gooneerra jedhanii dhiichisan kanatti heerri kunis kan TPLF waan ta'eef wajjin gatamuu qaba kan jedhu irratti shubbisaa jiru jechuudha. Kanaaf amma kan Redwaan gadi bahee heera kana fooyyessuudhaaf waan gaaffii heera kana irratti ka'aa jiru kamuu dhaggeeffannee keessa deebifnee waliin mari'annee waan hin barbaachifne waan walii galteen irra hin gahamin keessaa baasu kan jedhu fudhatanii dhufaa jiran jechuudha. Kuni hundee isaa yoo laalle yaada bareedaa. Heerri kun heera hunda keenyaa ta'uu qaba. Maaliif qaamni tokko keessatti wakkalamee kaan keessaa bahe kan jedhu sirriin ta'u. Ammoo yoo dhugumatti ilaalle Oromoon sirriitti heera kana keessatti wakkalameera bakka buufameera jenneellee yoo ilaalle gahaatti bakka buufameera jechuufuu afaan hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaan waggaa 27 guutuu mootummaa heera kana labsee aangoorra ture irratti qabsoo godhaa turre jechuudha. Kana haaluu hin dandeenyu. Haa ta'u heerri kun guutuu mitiidha nuti falmiin nuti qabnu akka qabsoo Oromootti akka mooraa qabsoo Oromootti qabsaa'onni seenaa kana keessa jirtan na gargaaruu dandeessu. Heerri mootummaan EPRDF hojiirra oolche waggaa 27 ittiin hojjechaa ture sun heerri federaalizimii jedhu sun qola isaa yoo ilaalan baay'ee bareedaadha. Qabiyyee dhumti isaallee yoo ilaalle hammeenyaan qabu gaariidha. Haa ta'uuti hojiirra oolle maqaadhaaf achi keessa kaa'ame malee uummattoonni of bulchuu kan jedhu suni dhugaan dhugatti hojiirra oolle kan jedhu falmii keenya ture jechuudha waggaa 27 guutuudhaaf. Haa ta'uuti nuti amma yoo carraa arganne heera kana akkamitti dhugoomsina akkamitti hojiirra oolchuun danda'ama keeyyattoota achi keessa jiran sana kan jedhudha falmiin keenya malee kun keessaa habahu kan jedhu akka mooraa qabsoo Oromootti wannan keessatti argu baay'ee hin jiru. Akka nama mooraa qabsoo Oromoo keessa turee fi jiruu fi heera kanarra xiinxallee uummata keenyaaf yaada dabarsaa bara dheeraa turree tokkotti wantan jechuu danda'u. Heera kana keessaa kun nama quuqaa habahu wanni jedhamu gahaatti kana jennee nuti akka keenyatti gadi baafnu jiru. Warra Ahadaawii yoo fudhanne garuu tokkoof lama miti waa meeqa tarreessanii gaafachaa turanii ammas gaafachaa jiran. Heerri kun heera keenya miti heera Itoophiyaa diigu heera mirga walqixxummaa maqaa jedhuuni olaantummaa keenya sarbu kana poointii isaanii beekadha. Olaantummaa waggaa 100 hundeeffatan sana heerri kun hanguma tokko irraa qimixee maquma walqixxummaa sabaaf sablammootaa jedhu achi keessa kaa'utu isaan dhukkuba jechuudha. Innuu hojiirra oollee bar. Innuu hojiirra oollee maalumaaf achi keessa kaa'ame kan jedhu sana dhukkubsataniiti
sana keessaa baasuuf qabsootti turani bara dheeraa jechuudha. Carraan gara isaanii gortee Abiy Ahmed meeshaa isaanii guddaa waan ta'e argameef carraa kanatti fayyadamanii heera kanarratti murtee dabarsuuf gabbahanii jechuudha. Yeroo itti humnoonni heera kana deeggaran moggaatti dhiibamanitti. TPLF qaama heera kana deeggaru numaa'u abbaa heera kanaa ture tokko. Har'a dhiibamee siyaasaa Itoophiyaa keessaa yeroo moggaatti bahetti mooraan qabsoo Oromoodhaa cabee inni kaan mana hidhaa galfamee inni kaan bosonatti hafee yerootti dirree siyaasaa biyya sanaa keessaa ala ta'etti heera kanarratti murteessuuf gabbahamee jechuudha. Luka sirriitti jala naa muraa dubbii kana. As jira dubbiin jechuudha. Yeroon kun maaliif filatame kan jedhu sanarraa irra deddeebine dubbachuu qabna. Waa'ee heeraa irratti mari'achuun sirriidha. Eeyyee sirriidha. Sirriidha. Mormii qabuun kanarratti. Heerri kun nus garaa waan ga'e hin qabu maqaadhaaf achi keessa taa'e malee hojiirran oolle. Akkamitti hojiirra oolaa irratti mari'achuu barbaanne nus jechuudha. Warri immoo heera kana keessatti yaadni keenya hin dhagahamne jedhullee mirga qaba akka lammii Itoophiyaatti jechuudha. Mirga qaba. Hirmaachifamuu qaban, mari'achiifamuu qaban. Yes. Mirga isaanii mulquu hin dandeenyu. Namni lammii biyya kanaa hundi ija walqixxummaan laalamuu qabaadha. Bar hundeen qabsoo keenyaadha. Walqixxummaadha. Malee tokko tokkorra aanee acabsuu miti. Isaan olaantummaan keenya yoo mulqame walqixxummaa hin jedhamu. Mirga keenya dhiibamee jedhu. Yoo olaantummaa ta'e malee hin fudhannudha. Kanaaf absolute geenii barbaadu jechuudha. Hundumaa gara isaaniitti hammaarrachuu barbaadu. Kanatu waliin nun deemsifne jechuudha. Heera kanarrattis ilaalchi adda addaa qabaachuu dandeenyu kana jechuudha. Ammoo yeroo itti hundumtuu hirmaate heera kanarratti waan quuqama qabu dhiyeeffatee irratti waliigaltee uumuudhaaf fuulduratti tarkaanfachuu dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhu mari'achuudhaaf barbaachisu yeroo akkamiiti yeroo humnoonni siyaasaa hundinuu gateettii walqixxee ta'een tokko doorsifamee kaan doorsisaa ta'ee itti hirmaatanu ta'uu hin qabu. Jala muraa kanas yeroo ammaa kana jaallannee jibbinee mooraan qabsoo Oromoodhaa doorsifamaa jira. Hirmaattonni mooraa qabsoo Oromoo keessaa dhufan dhimma heeraa irratti haa ta'u dhimma biyyi fedhe biyya sanaa irratti haa ta'u yeroo mari'atanitti doorsisa jala jiru. Ammatti mana hidhaa jiru. Ammatti bosona jiru. Bakka lamaan kanarraas yoo dhufan doorsisa jalatti kan isaan yaadni isaanii akka dhaga'amu barbaadamu jechuudha. Mirga walqixxee ta'e wajjin otoo hin taane mirga mooraan federaalizimii yookiin immoo qabsaa'onni Oromoo fakkeenyaaf humnoota ahadaawii wajjiniin walqixxee ta'anii eenyunuu otoo eenyuun hin doorsifne abbaa biyyummaa walqixxee qabaachuudhaan mirga tikaa nageenyaa walqixxee qabaachuudhaan Finfinnee keessatti hundumtuu laphee dhiibanii miira abbaa biyyummaatiin dhimma biyya isaanii irratti murteeffatan keessa hin jiran fa'aati kanatti. Hidhaadhaayyuun bahu immoo hin baanuun gaaffii biraatiin mallee jechuudha. Erga bahanii booda haal dureen isaan keessatti dubbachuu deeman, haal dureen isaan keessatti socho'uu deeman maal ta'uu danda'a? Maaliif jennaan sirnichatu sirna isaaniiti miti. Sirna diinummaadhaan kaleessa isaan yakkee maqaa isaanii hin qabnetti dhoobee hidhaatti isaan naqeedha. Jaallan isaanii biroo immoo galaafate ajjeeseedha jechuudha. Haala sirni akkasiidha amala isaa hin sirreeffatin. Badii balleesseef dhiifama hin gaafatin. Warra yakkaan warra cubbuun ajjeeseef beenyaa hin kaffalin dhiifamatti hin gaafatin. Keessatti akkamitti Oromoon morma ol qabatee mataa ol qabatee of amantaadhaan qabsaan Oromoodhaa ka bosonaas dhufu haa ta'u ka mana hidhaatii bahus haa ta'u dhimma biyyoolessaa kanarratti dubbatee amansiifata dhageessifata. Kana gaaffii uummanni Oromoodhaa gaafachuu qabu. Amma oppiidiyoon maqaa Oromootiin dirree bal'ifatee fiigee qofaaf Oromoon wakkalameera siyaasaa biyya sanaa keessatti jennee of gowwoomsaa jirra taanaan gabrummaa waggaa 1000 oliitiif ofaa qopheessinu ammumarraa jechuudha. Warri haqaan qabsoo Oromootiif of kennan
carraan isaanii mana hidhaa ta'e, carraan isaanii bosona ta'e, maqaa teeroristummaa shanee fi maarree jedhutti maxxanfamee akka bosonuutti yerootti adamfaman kana keessatti OPDO'n dirree bal'ifatee carraa Oromoon qabu hunda warra Ahadaawitiif kennee wayitatti hojjechaa jiru kanatti Oromoon OPDO'n na wakkaleechi keessa jira jedhee harka dhahaaf taanaan gabrummaa waggaa 1,000 oliitiif ofaa qopheessu. Filannoo isaati. Filannoo isaa jiruun dhaabbannu jechuudha. Garuu Oromoon kana godhaa hin godhu. I hope. Hin godhu godhaas hin jiru. Godhaas hin jiru. Oromoon irratti qalbiin isaa qabsaa'ota isaa dhugaa wajjin jira. Kaleessa OPDO'n 2018tti yeroo badii kaleessaatiif narran laalinaa dhiifama naa godhaa jedhanii mooraa qabsootti of madaqsaa turan sanatti Oromoon dhiifama godheeraaf jechuudha. Wajjin shubbiseera harka dhaheeraaf. Akka gootaatti isaan simatee akka gootaatti ulfina kenneeraaf jechuudha. Maaliif godhe kan? Ilaalcha isaanii waan jijjiirratan itti fakkaannaan jechuudha. Har'a weessa jiru. Inumaa'uu ka bara wayyaanee jedhamu sana caalaa achi fageessanii diinamanii jiran. Kanaafuu amma qabsoon Oromoodhaa OPDO'dhaan wakkalama namni ofiin jedhu yoo jiraate nama gabrummaa waggaa 1,000 of qopheessee akka barbaade sirna minilikummaa jalatti rirriitamuu barbaade qofa jechuudha. Kan ta'aa jirus kana waggaa 3 kana sirna minilikummaatu biyya sana rirriitaa jira jechuudha. Alaabaan lummuxxii Oromiyaa irratti bakka fedhetti qabatamee deemama. Alaabaan qabsoo Oromoo garuu naannoo Amaaraatti dhiisii Oromiyaa keessattuu qabachuun yakka ta'e. Imaajin. Garaagarummaan nuti qabnu kana jechuudha. Alaabaan Minilik Oromiyaa bakka feete dhaqxee mirmirfamnaan namni qabee isaan hidhu hin jiru. Namni yakka hidhee isaan tuqu hin jiru. Alaabaan qabsoo Oromoo immoo Oromiyaa irraa bahee naannoo Amaaraa dhaqee mirmirfamuu dhiisi. Oromiyaadhuma biyya Abbaasaa irratti, biyya Jaarraa Abbaa Gadaa irratti, biyya Waaqoo guutuu irratti, biyya Nadhii Gammadaa irratti, biyya Baaroo Tumsaa irratti, biyya Taaddasaa Birruu irratti alaabaan qabsoo Oromoo yeroo mirmirfamu shaneedha jedhamtee ajjeefamtaa yookaan hidhamta jechuudha. Carraan Oromoon yeroo ammaa biyya sanatti qabu kana mitii jettee falmita yoo ta'e ragaa kee as baasi. Ragaa kee mee as baasi. Seenaa qabsoo waggaa 40-50 darbanii sana arrallee lapheettiin dhiibee namni gadi bahee dubbataaru yoo jiraate ragaa gadaa baasu. Jaarsoliin Oromoodhaa ka qabsoo kana keessatti umurii isaanii fixan kamaayyii irratti gara dhaban wallaalanii sirna kanaan butamanii kiyyoo keessa galfamanii jiran dhugaa qabsoo Oromoo achi keessaa dubbachuu hin danda'an. Dhugaa kaleessa umrii isaanii itti fixan sana achi keessa ta'anii laphee dhiibanii dubbachuu hin danda'an. Maaliif jennaan sirna isaan keessa jirantu sirna isaan kiyyeeffatee kiyyoo keessa isaan kaa'ee akka nama bineentii wayii kiyyoodhaan qabee kiyyoo keessatti itti taphatuutti achi keessaa xixxichisanu malee dhugaa laphee isaaniirraa dubbataa jiran jettanii hin eegina. Jaalleen Collataa fudhadhu, Galgalaasaa Dilboo fudhadhu, Dr. Diimaa Nagoo fudhadhu, abbaa feete fudhadhu. Jarri kun kaleessa abbootii qabsoo Oromoo turani. Har'a akka waan farra qabsoo Oromoo ta'anitti achi keessaa yeroo jecha Oromoo madeessu, Oromoo dhiigsu dubbatan ofirratti amantaadhaan dubbataaran jennee fudhachuun rakkisa. Kiyyoo keessa kaa'amaniiti kana dubbadhu gadi bahii jedhan. Yoo dubbachuu didde maal taataa? Carraan isaanii waan ta'uu danda'u beekamaadha jechuudha. Kanaaf hiree isaaniif baay'ee gaddina. Yeroo hamtuu kana keessatti harka diinaa bu'anii harka diinaa of buusanii ofii isaaniitti of buusanii namni isaan qabee buusan jiru. Of buusanii yeroo itti gadaamojjii ba'anii kabajaa uummata saba isaaniirraa argatanutti yeroo itti qabsoo ammammaa uummata kanaaf wareegama kafalaniif uummatarraa riwaardii isaaniif barbaachisu argatanutti uummata isaanii wajjin akka wal dhaban, akka arrabfaman, akka xiqqeeffaman kan godhamaa jiraniif maaliif jennaan faallaa qabsochaa keessa goranii achirraa akka dubbatan kaa'amaniiru jechuudha. Kanaaf isaanirraa himiti. OPDO nama maal jechuu dandeessi? Qabsaa'onni warri ABO hundeesse, warri maarree, warri hangafni kunoo nu wajjiniin jiranii galaniiru jechuu danda'u beektu. Kanaan deemaa jiru kaardii isaan taphachaa jiran kana. Garuu mee gadi baasa. Galaasaa Dilboo ala kanatti baasaati waan inni dubbatu hin dhageenye jechuudha. Mee gadi baasaasi. Haba'u mee to'annaa keessan jalaa baasaati ala kanatti
waan jarra akkasii kun dubbachuu danda'an ni ilaalla jechuudha. Warri fedhiidhaan itti amanee qabsoo Oromootti didee diinomee galee yoo jiraate waan isaan dubbatan I don't know. Jechaafan kaasee waa'ee heera kanaatiifan dubbataa. Fakkeenyaa jaalleen coolataa maqaadhaan dhaha. Heera kanaa keessatti chaartara kan hundee heera kanaa kan ta'e chaartara yeroo 1991-92 sanaa wixinuu keessatti nama qooda guddaa qabanidha. Amma heera kana yeroo of duuba deebifamu maaltu ta'a? Maaltu itti dhaga'ama namoota keenya akkasitti? Yoo jenne ilaalle gammachuudha jennee dubbachuu hin dandeenyu. Ageenist yaada isaanii akka deemamaa jiru ifaadha jechuudha. Jaallan keenya hangafoonni kun gurguddaan heerri kun qabatamatti hojiirra ooluu qabaadhaaf jireenya isaanii fixan jechuudha. Ala kanatti qabsoo bakka dirree qabsoottis jedhi ala kanatti biyya ollaa caccabaa umrii isaanii malee kan caccabanii dulloomaniif heerri kun heera dhugaa ta'uu qaba qabsoo jedhu irratti ture malee heera kana keessa keeyyan akkanaa kuni Oromoof hin ta'u keessaa bahee kan ahaadaawii itti galu kan jedhuuf miti jechuudha. Amma garuu kan ta'aaf ageenist wiilii isaaniiti jechuudha. Kanaafuu namoota keenya cal jennee abaarra amma namoonni tokko dhiisaa irraanfadhaa. Nama du'eeyyuun irraanfanna miti irraanfadhaa. Hojii keessan hojjedhaa. Hojii harkaa qabdanu gaatti hojjechaa jirtanuuti hojii keessan hojjedhaa. Hojii qabsoo jechuudha. Qawwee harkaa qabda taanaan qawwee keetiin hojii kee hojjedhu haasaa dhiisi. Hojii siyaasaatti hirti taanaan hojii siyaasaatiin hojii kee hojjedhu haasaa dhiisi olola dhiisi. Kana nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimma kaanitti yeroo deebinu yeroon kun wanti inni filatameef heera kana jijjiiruudhaaf yeroo itti warri heerri kun jijjiiramuu qaba jedhee falmaa bahe aangoo qabatee jiru ximmir mangist biltsiginnaa wajjiniin mootummaa waloodhaa ijaarratanii yerootti abbaa aangoo ta'anii jiran yerootti gaaffii faallaa kanaa kan kaasu warri immoo heerri kun hin hanqateeyyuu kana caalaa jabaachuu qaba jarri jedhu immoo yerootti moggeeffamanii jiranitti jechuudha. Mana hidhaa fi bosonatti yerootti moggeeffamanii jiranitti. OPDO'n immoo isa isaan silaa falman sana fudhateen falmaa fi otoo falmee gaariidhaa bar. Haa hidhu ayyee bolola aangootiif isaan hidhe. Haa moggeessu ayyee bolola aangootiif bosonatti isaan moggeesse. Ammoo koozii isaanii irraa fudhatee otoo taphatee an mormiin qabu. Koozii isaanii irraa fudhachuuf mooraalii hin qabdu OPDO'n. Fedhii hin qabdu. Kooziin qabsoo Oromoo waggaa 45 darbanii kun otoo koozii isaanii ta'e, otoo dhimma isaanii ta'e, otoo kaayyoo isaanii ta'e, kaayyoon Jawaarfaa lallabaa bahan, Baqqaleenfaa lallabaa bahan, Jaaldaawwan Ibsaa umrii isaatti fixee mana keessatti ukkaanfamee kaa'amaa jiru. Kooziin jara kanaa kun koozii OPDO ta'eetti itti dhiibama ture jechuudha. Kanaa miti kan ta'aa jiru. Kanaa miti kan barbaannu bar Oromoon ifatti ba'uudha malee bar abaluun ifatti baasuu qaba namichi diimaan sun namichi gurraachi sun ifatti baasuu qaba jechaati miti kan jiru. Kooziin yookiin gaaffiin kaayyoon uummata keenyaa galma haa ga'u awwa barbaade sheexanni galmaan haa ga'u akka mataa kootiitti jechuudha. Sheexana yoo ta'e sheexanni galmaan haa ga'u garuu galma gahaara moo hin gahaan jirudha gaaffiin. Eenyutu geessisuu qabaatu hin taane galma gahuu danda'uu qaba. Hanga OPDO'n aangoorra jirutti kaayyoon Oromoodha of duuba sigigaataa qileetti qajeelaa jira malee gara galii isaatti deemaa hin jiru. Fakkeenyaaf fakkeenya gabaabaaf erga OPDO'n aangoo qabadheera jette as kaleessa ergamaa namaan ture ayyee dhiibbaa jalan ture jetteenaan tole jennee fakkeessinaan dhugaa seeneera. Okay. 2018 as OPDO'n aangoo gahaan qaba jechaa jirti miti. Kas immoo akkasii miti. Hayyee 2018 irra Oromoon mirga qaba immoo Itoophiyaa keessatti guyyaa har'a ani isinitti dubbachaa jiru kana mirga qaba. Kana meenaa deebisa. Gaafa kam Oromoon irra mirga qaba. 2018 akka jettan shakkii tokko hin qabu. Maaliif? Gaafa sana qabsaa'ota Oromoo dhugaatu arreenaa sana keessa turan. Itti fakkeessaaf isa ta'u magaalaa biyya sanaa keessatti hamma tokko mirgi isaanii sagaleen isaanii dhagahamaa ture jechuudha gaafas. Gaafas Oromoon laphee dhiibee abbaa biyyaa ifin Itoophiyaanistummayyuu Oromoon gaafa sana yoo lallabuutti dhiyaatee ture jechuudha danda'ama. Maaliif? Itoophiyaan walqixxee biyya keenya hundaati taanaan anis Itoophiyaanistii jedhee lallaba bara. Walqixxee yoo taate yoo walqixxummaatti
sun yoo dhugoome yoo mirkanaa'e yoo heeraan naa jala muramee hojiirras oole jechuudha. Garuu hanga OPDO'n aangoorra jirtu waggaa 3 kana keessatti mirga Oromoo odoma sharafamu qabsaan Oromoo otoo ajjeefamu otoo hidhamu dhufnee as geenye jechuudha. Kanaaf jecha mirga saba keenyaa galmaan gahuuf OPDO'n fedhiis ta'e mooraalii akka hin qabne waggoota 3 kana keessa haala gahaa caaluun nu mirkaneessaniiru jechuudha. Nu mirkaneessaniiru. Yeroo gahaa kennameef waggaa 3 dhiisi ji'a 3 keessatti waa meeqa hojjechuu danda'ama ture jechuudha. Wanti isaan itti fayyadaman maan yeroo kana keessatti qabsoo Oromoo isa dhugaa daandiirraa tiraakiirraa baasanii hidhuu bosonatti naquu moggeessuu biyya keessaa sirna siyaasaa kana keessaa baasuudha. Kanatti milkaa'aa dhufan eenyuun daboo waammataniiti kana godhan warra ahaadaawii warra seenaadhaan diina Oromoo ta'an historical enemies of Oromo cause warra ta'an daboo waammatanii isaan wajjiniin aannaniif garaa ta'aniit hojjechaa jiran jechuudha. Obboleeyyan isaanii dhiigaan tokko ta'an Oromoo wajjin otoo hin taane ABO wajjin otoo hin taane KFO wajjin otoo hin taane jagnoota Oromoodhaa beektota Oromoodhaa Oromoon itti amanu jaallatu kabaju wajjin otoo hin taane diinota Oromoo firoomfataniiti Oromoo lafarratti dhidhiitaa jiran. Nan sobee sobanatti hin fakkaatu. Maqaballeessiidhaa kun haquma dubbanna maqaballeessiidha. OPDO'n irra Jawaar Mohaammed immoo fira Andaargaachoo Tsiggeeti. OPDO'n irra fira Jaal Daawud Ibsaati immoo fira Biraanuu Naggaati. Kanaaf gabaabaadhaan maal warra rakkifna? Waan gaafii gabaabduu kana namaa deebisuudha dubbii. Kanaaf isa kanatu nama guba beektu. Isa kanatu qabsoon Oromoodhaa bara baraan of duuba akka deebi'u. Maal jedhamu OPDO'n? Qabsaa'onni Oromoodhaa tooftaan beekanu, maarreen beekanu, koozii qofa jedhanii faa uummata gowwoomsuu barbaadu. Daandii suma waggaa 40-50 duraa sana irratti goganii hafanii suma irratti shakkalamanii hafanii tooftaan beekanu. Tooftaan OPDO isa waggaa 3 kana nu dhimse miti. Tooftaan Oromoodhaa isa waggaa kana keessatti Hacaaluu faa galaafate miti. Isa waggaa kana keessatti mucaa ilma Oromoodhaa ol guddattuu addabaabaayii irratti qawwee mormatti fanniseedhaa ajjeese rashshane miti. Obbolaa keenya mana keessaa gadi baasee ilmaan duratti ajjeesu miti. Tooftaa isa kam? Oromoo ajjeesuudha tooftaan. Maanni badiin qabsaa'ota Oromoo? Oromiyaa abbaa biyya abbaa keenya irratti abbaa taanaa malee maanni darbinee daangaa namaa cabsinaa jedhaniiru takka. Qabsaa'onni Oromoo warri hangafni lubbuun hin jirres warri har'a lubbuun jirus takka Oromiyaa darbinee abaluun gabroonfanna abaluun dhiibna. Expansionist poolisii takka isaanii hordofuun dhageenya hin jiru qaban. Biyya isaanii irratti Oromiyaa irratti garuu mirga haa qabaannu jedhan. Namootuu naannoo isaa irratti mirga haa qabaatu. Biyya kana immoo waloon bulchinu kan jedhu yaada booda kana dhufe jechuudha. Wal dandeenyee waliin bulle yoo ta'e isa kana walii haa fudhannu kan jedhu. Kunis hin didame. No, Oromiyaa irratti warra Oromoo ganetu aangoo qabachuu qaba malee warri koozii Oromoo dhugaatiif dhaabbatu Oromiyaa irratti aangoo qabachuu hin qabu jedhamee irratti murteeffame. Naannoo Amaaraa irratti garuu warra dhugumaan mirga Amaaraatiif dubbatutu aangoo qabatee jira. Mootummaan raayis aangoo qooddatee kaleessas keessa turan arra caalaatti bal'ifatanii jiran jechuudha. Kooziin Tigraay qophaadha. Dhimmi Tigraay mata duree of danda'edha. Ka warra kibbaa waa takka qilleensuma wajjin deema baay'ee nama gaddisiisa. Gaafa warri ahadaawii jabaate gara sanatti warri hirkatu jiraachuu danda'a. Gaafa warri federaalistii jabaates gara kanatti akkaataanuma akkataatti. Waa'ee keenya dubbachaa jirra amma waa'ee Oromiyaati jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti heera fooyyessina jedhanii kan dhufaa jiranuu fi warra eenyutu dhufaa jira kan jedhu ni beekna eenyummaa isaanii warra ahadaawii warra aranguwaadee bicaa qayyiitu dhufaa jira jechuudha. Isaantu tokkoffaa alaabaan kun alaabaa federaalistii kan jedhamu kun keessaa baduu qaba. Asxaansaa baduu qaba. Mirgi hiree murteeffannaa keeyyata 39ffaa jedhamu sun keessaa bahuu qaba. Inni guddaan tokko kana amma fakkeenyaaf. Kana irratti immoo walta'e Abiyyi gaafa duraatii qabee dubbataa ture waan kana jechuudha. Heera kana keessatti wanti tokkummaa Itoophiyaa yaaddessu keessaa bahuu qaba. Wanni jedhu dubbatamaa dhufe waggaa 3 kana keessa.
Kanaafuu naannoon ta'e tokko yoo Itoophiyaa wajjiniin buluun naaf hin ta'u jedhee keessaa kophaatti rifarandamii waammatee bilisoomuudhaaf of danda'ee deemuudhaaf mirga silaa qabaachuu qabutu irraa mulqamaa jira jechuudha. Kana jechuudha. Kana booda jaallattee jibbitee Itoophiyummaa jalatti rirriitamtaa jedhameet itti murteeffamaa jechuudha. Afaan gabaabaadhaan hiikaan isaa kana keessa 39ffaa jechuun mirga hiree murteeffannaa hanga fottoquutti jechuun yoo haalli biyya kana keessatti poolitikaan biyya kanaa naa ta'uu dide kophaatti mirga fottoquudhaa gaafachuu hin danda'a. Mirgi inni jedhu sun irraa mulqamee no jaallattee jibbitee nu jalatti rirriitamtaa warra jedhee irratti murteessutu keeyyata isaaniitiin bakka buufachuu deemaa jechuudha. Kana heera mootummaa fooyyeffamuu deemu ni jedhamu isa kana jechuudha. Kun egaa marii araaraa isa amma jedhamu kana wajjin akkamitti wal qabataa isa jedhutti dhufna jechuudha. Duraan dursee marii araaraa yoo hin jenne jirri marii biyyoolessaa kan jedhu jechuudha. Marii biyyoolessaa wannummaan jedhamu kun eenyututti abbaa ta'ee geggeessaa jira kan jedhu dheengadda dubbadheen ture viidiyoodhuma chaaneela kanarratti maxxanfame baase irratti jechuudha. OMN irrattis kaleessa Amaariyaadhaan kaaseera. Eenyututti abbaa ta'ee deemaa jira harka dhibbatti biltsiginnaa irra deebi'uun barbaadu waan anneen gadda kakaasaa ture. Akkamitti biltsiginnaa ta'e salaam ministeeriitu ministeerota koomishinii marii kanaa recruit godhaa yookiin immoo kaadhimeeti fuudhee muummicha ministeeraatti kennaa. Muummichi ministeeraa ofii isaatii ilaalee warra kaayyoo isaatii barbaadu yookiin immoo abjuu isaatiin dhugoomfachuu barbaadu namoota akkasii yeroo argate fuudhee paarlaamaatti geessee naa raggaasaa jedha. Paarlaamaa jechuun cabcaabiidhuma malee waan falmee jalaa kuffisuu danda'u miti waan ta'eef dabarsiisuu dhumatee jechuudha. Sana booda maaltu ta'a? Warra mana hidhaatii bahee irratti hirmaata jedhamu fakkeenya odoo dhugoomee bahanii hirmaatanillee akkam ta'a waanuma reefuu jedhe sana yaadadha. Haala harki isaanii duubatti hidhame keessatti dhufanii akka waan kanarratti hirmaataniiru jedhamee viidiyoo kaafamee footoo kaafamee kun Itoophiyaan marii biyyoolessaa geggeeffattee jedhamu barbaadamaa jechuudha. For show agarsiifata. Kana goonee irraa kana booda aangoo keenya nuu eebbisa jechuudha. Is power consolidation. Aangoo jabeeffannaadhaaf tooftaa godhamaa jiru. Kun immoo maal gochuuf dhiibbaa alirraa dhufaa jiru ofirraa deebisuudhaaf. Addunyaan wanti ishee gaafataa jirtu marii araarri dhugaadhaa Itoophiyaa keessatti deemuu qaba. Biyyi sun akka itti fuftu yoo barbaadame warri akka malee wal dhadheeffatee wal mormaaru dirree waltajjii tokko irratti dhufee araara gochuu qaba, marii gochuu qaba, haala hegeree biyya isaanii fuulduraa mari'achuu qaban kan jedhu. Kun immoo qaama walabaan geggeeffamuu qaba. No qaamni walabaa jedhamu natti seenuun qabu kan jedhuuf waa hundumaa harka kootiin nan bukeessa harka kootiin nan marqadha jechuudhaaf paartii harkatti galfatanii waa hundumaa ofii geggeessaa jiran. Waan akkasii sana keessatti amma qabsaa'onni Oromoodhaan mana hidhaatii ba'an hammam mirga guutuudhaan dubbatu. Erga dubbatanii booda borga nama carraan isaanii maal ta'a? Eenyutu isaan tiksa? Gaafii kana of gaafadha. Amma qabsaa'onni keenya mana hidhaa jiran haa jennu fakkeenyaaf bahanii araara kanarratti hirmaatu jedhama. Araara kanarratti onneedhaan waan itti dhagahamu hunda dubbatanii borga nama carraan isaanii akkam ta'a? Eenyutu isaan tiksa? Humna biraa qabu? Hin qaban. Humni qawwee harkaa qabu mootummaa jedhee of kaa'ee jiru humna